nikaa amma buusu kanaati erga nikaa amma buuse maali boochalleedhaan jettanii irrattillee taphattanii dubbiin nikaadhaa kun erga jala hafe naabillee walitti illee hin deemtu jedhee irraa baheetan jira waan ta'eef akkana jenna akka ammaan tana tabiraa fuudhee qalbii xiyya tana rahaa as gabbeessutti akkana jira dhaabbattoon qofan isinitti dhaammadhaa irraa baheetan jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Obboleettii teessan tanan amma nikaa ishii buusatan akka hin tuyne akka hin arrabsine isinin jechuu arbaadeeti kabajadhaa isinin jechuu arbaada. Ani immoo dubartii biraa laalladhiitan jira akka anatti fuutan Harargeetii dhiifama isin gaafadhaa cufa ummata kiyya ijoolleen teenya hundi keessanuu dhiifaman isin gaafadhaa. Akkasuma namoonni isheen dheengadda jechaan illee isin xullee akka dhiifamallee gootanii fi naaf ishii walii ganaa adda baanee jirra. Nagayatti umrii rabbiin ishii rabbi ishitti haa ta'u rabbi kanatti illee ayyee jettanillee rabbiin nagaa ishitti haa ta'u rabbiin bakka ishiin jirtutti rabbi ishii haa tittisu amtu rabbi irra haa qabu hiree ishiidha rabbi haa bareechu dhiira ishii miidhu miti dhiira ishii jabeeffatu rabbitti haa qabu jeetan du'aayii godhaa fi waa meeqa jechiin taanillee rabbii kiyyaan illee akka walillee naan dhabsiifne imba yaa dhiifama naa taadha wallahi gara onneen xiyya arge xiyya na miidhamaa jijjiirti dhiifama narraa taadha imba yaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isinin jaa. Harargee dhiifama lokkeetin isin gaafa Harargee tiyya dhiifama ummata kiyya dhiifama ani ilma keessanii dhiifama ji'a ramadaanaa kanaatu itti as deemaa jira adara akkan ji'a ramadaanaa kanallee qalbii takkaan sooman Harargee tiyya dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama sheekkan kiyya dhiifama Harargee tiyya dhiifama ulamaayin tiyya dhiifama haadha fi abbaan kiyyas dhiifama obboleessi kiyyas dhiifama obboleeyyan kiyyalleen dhiifama isin gaafadha. Ganaa ani ilmi keessan akka amma dura akka hojii isin irraa beeytan sanitti deebi'a. Intala naamusaa, intala adabaa, intala hayaa qabdu, intala waan hin je'uullee dhageessu laalladheetan jira Harargeetiyya. Kunoo irraa xumuradheetan jira irraa dubbifadhe. Kanaaf Harargeetiyya akka dhiifama naa gootan akka ammaan tana manguddollee argigadhee ammaan tanatti fuudhutti Hamza Hajii falleen gamanumaan akka qal'ina jajjabeessan abdii isinitti dhaammadha. Gama kaaniin ijoolleen tiyya sababaa naa fi booniyyee kana jidduutti waa meeqa obsaan obboleessa keenya Kadiir Miikaa'il irraa kaasee barattoota Markaz Abdallaa ilma Umarilleen duraanus hanga ustaazni keenya hanga jaartii yookiin ibbiraan ga'utti tasgabbii hin danda'u barsiisullee hin danda'u jejanii adda waa'ee viidiyoo ishii haatu sanis achumaan kallattiidhaan akka boru ganama Finfinneetti magaalaa buutu akka boru ganama Finfinneetti magaalaa kabuutu tatakkaa'u kaataa arabtitti gaafattee akkanaaf akkasiif akkasitti galuu hin dandamtu naan jaamte. Hundaafuu ani niqaa ishiidhaa kenneetiif hin jira niqaa ishiidhaa itti dawwaleetan niqaa ishiidhaa isinirrattillee nan buusaa booniyyeen anaaf haraamii firaatiyyaaf halaal booniyyeen anaaf haraamii firaatiyyaaf halaal anaaf haraamii firaatiyyaaf halaal saditti ishii hiiqatan jira niqaan ishiidhaa bu'ee jira waan ta'eef akka as booda ishii hin xuyne maqaa rabbii guddaatiin isin qabadha. Dhiisaa haa jiraattu obboleettii teessananii
Isa lammaffadha ana kana matookotitti gocha dheengadda ummanni xiyyannatti taphate sasanti wallahi akkama waa heddullee haasa'ullee jira waa heddullee dhaatiittu waa haasa'uttanii kunka qabbaan ila Hamza Haji jilleen as jala jirani hundi warri ilmaan ijoolleen Hararge ana obboleessa keessan ganaa as booda akka yaa illeen waa takka illee isinitti hin godhanne intalan fuudhu laalladheetan jira intalan fuudhu argadheetan jira afaan kiyyaan irraa haasawsiifadheetan jira afaan kiyyaan irraa xumuradheetan jira intala nagaa intala social mediaatti illee akka hin baane intala miidiyaa tanarratti illee akka hin baane intala naafis ni taati jedheetan ani nama diiniiti ani barsiisaa diiniiti arraboodallee dogongora kiyyallee akka rabbiin illee naafillee dhiisu akka Hararge niqaa miyyoodhaa buusetan jira akka miyyoo tanallee maqaa hin dhoyne dhaamsa isinitti dhaammadha hin booyinallee naanillee hin jijeyna gocha isinatti taphatan santu tanaaf inillee maalillee bochallee naan jira ani obboleessa keessan miidhameetan jira akka nama tokkootitti jaalala keessatti miidhameetan jira ani Harargee qofan Hararge akka intalan amma laalladhe tana intalan amma laalladhe tana akkan ammaan tanatti niqaa godhadhe akka ammaan tanatti fuudh akka obboleessa keessanitti akka hamileetti yana eeydan qofan isinitti dhaammadha obboleettii teenya niqaa ishiidhaa buusetan jira waa hedduu waliin dabarsine waa hedduudha waliin keessa baane akka arrabaanillee hin tuyne Hamza Haji faan hundi keessanillee akka ummanni keenya hundi akka irraanarraa dhaabbattan miyyoo sanillee akka hin tuyne duraanus barattuma tiyya turte waan ta'eef akka waa takkallee ishillee hin tuyne isinin jechuu barbaadeeti niqaan ishiidhaa saditti irraa buusetan jira والله نخا يشير رابو ستنجر والله أقسم والله إسني فين كخدا نخا يرو سديه قدو بو ستنجرا نخا يشير بو ستنجرا أمو أكن نتين تتبعني جافا مرادة وبلي سخيسني ديم عدا أنا ولي أجندة توكل إسنتهم قدو برهم سخيا في برنوتا خيا قفا دبرتمان لا لدتنا انتلا خبجا انتلا نامسا أكا نجنا رابطني أكا أنومت فوتون قفا إسنت دامد هررجيتي هررجي ulama hedduudha qalbiin natti cabee sheekan hedduudha tiettu sadarkaa ani dogongoran taaneen jechan taaneen kabaja isaan biraa dhabe sheekan duraan isaan jala guddadhe ulama duraan isaan jala guddadhe ijan taaneen nalaalanii waan ta'eefi niqaa obboleettii keenyatillee irraa buusetan jira akka namni tokkolleen ishee hin tuyne naaf haraamii هرياتي يا حلالي ناف حرامي هرياتي يا حلالي ناف حرامي هرياتي يا حلالي بوستن جراني خاص سددتي أكنام توكلين وبليتي تيسنتنا إجان هلا بهين الرب سنة بقاسي خيجتن اللي أكهين الرب سنة أكشيلي هميلي إشيلي أكيدن إشيلي هين الرب سنة إسنين جتشو أربادي جمانو مانو إسنين جدا ulfaadha jaalatooma dhiifaman isin gaafadha hunda keessan dhiifama harargeetii irra deebi'e dhiifaman isin gaafadha garuu wanni